hojii guddaa hojjettanii hojiin bara sana hojjettan salphaa miti utuu akka ammaa kana firiidamiidhaan hin gallakkifama ta'e waan baay'ee jira garuu hamma isin keessumatti iyyuu moor Oromoo walitti fiduu irratti hojii isin hojjettan hojii salphaa miti naannoo Walloo kana fa'aa keessa Matakkal fa'aa adeemtanii godinaalee Oromiyaa iddoo baay'ee adeemtanii hojjechaa turtanii bu'aa bayin waggaa 10 miti OBS. Waggaa 10 amma achi keessatti kan sii kaasuudhaaf yeroo tokko sirba Haacaaluu Laalgalootoo jedhutu haaraa reefu gadhiifama. Miidiyaaleen mootummaa hundi Laalgalootoo kan jedhu godina addaatiif sirbee irra keessa qabeeti. Harka wayaa jalaatiin agiboodhaan godina addaatiif sirbee godina addaa jechuun immoo yeroo sana maaster pilaanii waan wal qabatu jechuudha. Isaaf sirbedhaniiti miidiyaa mootummaatiin hin tamsa'u sirbi Haacaaluu Laalgalootoo dhufu. Nuti amma sirba sana hin tamsaasna. Uummanni qophuma isa kaaniyyuu miti. Takka dhiyeenya kana haasaa nutti buusaa kanan jedheef yeroo sana sirba takkittii kana nuti dabarsinuuf eessa bilbilanii sirbuma kana nu affeeruu keessaniif jedhanii eessa galata namni nuu galcha. Har'a waan guddaa tokko hojjettee akkatti galatan argattu. Maybe wanti miidiyaa hawaasaa fidee kana kan duraan tuttuqnes ta'uu danda'a. Achi abbaa taayitaa biroodkaastii kanatu hoogganaan keenya Birraa ture. Birraa kana waamani. Lubbuu isaanii Amaaruu Zaraayii jedhamu hoogganaan biroodkaastii yeroo lola Tigraay yeroo darbee keessatti du'anii. Sirba uummataa fi uummata walitti naquu fi siyaasa wannoo ta'uu qilleensa irra oolchaa jirtu sirba kamiin Laalgalootoo. Achi Laalgalootoo durba Oromoo bareedduu tokko Galaana jedhamtu akkasitti sirbi akkamitti siyaasa jettin nama wayiitu achi keessaa nama afaan Oromoo danda'u jira. Sirbi Haacaaluu yeroo darbeeti jechuun Amaariffaan dubbata gaa. Uummataaf uummata walitti naqeetti maal jette kuni isa kamiyyuu maal jedheen jennaan Laalgalootoodha. Bar namichi hin beeku. Kan asii dubbii akka axxaroo jechuudha. Nama keenya tajaajilaa. Ittiin mudama argachuudhaaf. Jechuun waan guddaa miti jechuudha. Siyaasa isaan maqaa balleessullee hin turre sirbi sun. Amma jira namni sun? Jira. Suufa uffatee. Karabaatii uffatee. Arras immoo ajaa'ibaa ta'ee jira sabuudha. Jijjiirameera dheegaa cuuphameera jechuun maqaa abbaa irraa hura bulaa ta'uu kan biraa. Achii si baafnee siin jedhama dukkana keessaa si baafnee siin jedhama. Isaam kan si baase. Inni keessa namichi dha bakka jirtutti. Akkasittiin egaa OBS waggoottan 10 darbe egaa bu'aa bayii baay'ee keessa baatanii dhummisaa galata malee akka kanatti cufamuun isaa rakkoon isin mudate maali? Rakkoo jalqabuma hundeeffama OBSnis wal qabataa haala jechuun haala isaas jechuudha. OBS yeroo sana kaka'umsuma yeroo sana miira quuqamaani kan nuti hundeessine. Gatteenyee biizinasiidhaaf akka ta'utti kanaaf akka ta'utti yookaan immoo deemsuma keenya mataasaa akkasitti deemuu dandeessa yeroo tokko. Kana namni akkasitti deemu kan akkasitti deemuu hin danda'amu ta'a. Innaan kan isin jedhu maanni biizinasiidhaanis of jabeessaa hojii hojjechaa inuma danda'ama ture. Caalatti yeroo keenya kan fudhanne garuu hojii miidiyaa gibira uummataatiin hojjetu caala. Nu saatalaayitii waliin gadachi fiignee kaffallee ofii fannoo goonuu kanatu hojii hawaasummaa keessumaa waa'ee uummataaf kanannaan sin jedhu maalinni bakka kanatti waa ta'e rakkannee irrannaan fiigee dursee kan qaqqabu ambulaansii miti yookaan immoo warra ibidda dhaamsanii miti. Nutu fiigee qaqqaba maayikii fiignee qaqqabaa turre hawaasni kun yoo rakkatee artistii haa ta'u maal haa ta'u baay'inaan hojjetaa turre. Yeroo kana hojjetaa turretti baay'inaan gama diinagdee irratti xiyyeeffannaa hin kennine
kennuu qofayyuu immoo miti dinagdeedhaan hanga kana baay'ee fedhiin agarsiisne akkan dura sii kaasee namoonni dhaabbileen garaagaraa fedhiin agarsiisne OBS jalqaba siyaasuma sodaatama. OBS fi OMN mataasaa namni adda baasee jalqaba irratti hin hubanne jechuun immoo sodaata. Miidiyaa dhuunfaa waan ta'eef immoo miidiyaa mormituu mootummaa ta'ee waan yaaduuf namnis eela qaba siyaasarraa. Sababa kanaaf baay'ee sodaatu waan ta'eef ispoonsara hin arganne. Inni biraa immoo jalqabuma OBS maqaa obbo Dinquutiin biraandi ta'e maqaa obbo Dinquutiin. Obbo Dinquutu gargaaretu hin taane miidiyaa obbo Dinquuti waan jedhamuufi namoota tokko tokko bira gaafa nuti dhaqnu abbootuma qabeenya hoteelaa kanaa akkasii ispoonsara nu ta'a waan akkasii ta'e gaafa nuti gaafannu obbo Dinquun maal dhabanii kun akkoo gamoon koo kun akkasitti ijaaruu dadhabee walakkaan ga'ee isaantu naa xumursiisee. Isaan maal dhabaniiti isaan akkamitti ispoonsara isaanii kan na gaafatte akkas jedhu yeroo baay'ee. Inni kun dhufee bakka OBS har'a jiruuf yookiin cufamuu isaatiif sababa haa ta'u garuu sababni inni ijoo fi OBS qilleensa irraa buuse doolaaraan wal qabata. Sanumayyuu ta'ee OBS miidiyaa jabaa dinagdeen jabaate akka hin taanedha kanan si kaasaa ture malee. Garuu upgradii of gochuu dhabuu keessan irraa si jettee yaaddaa maaliif amma yeroo fincilaa sana keessa absoon finiinne sana keessa hojii baay'ee hojjeteera. Amma immoo gara tasgabbiitti dhufee nama kana gama misoomaatti gana dinagdeetti entertainmentii artiitti fiduudhaatti upgradii of gochuu isin biratti hanqinatu mul'ate jettee yaaddamu. Isarratti lakke nu jijjiirama asitti dhimmoota siyaasaa baay'ee entertaining goonu. Jechuun koo waa'ee siyaasaa hin dubbannu siin jechuu otoo hin ta'in gama kamiyyuu hin dhaabannu. Akka duraanii sanatti. Eeyyee akka duraanii inni duraa ifaan ifatti garee isa mormuurra dhaabanneeti gara uummataa dhaabannee. Isa dhiheenya jijjiiramaa asii garuu maanni beektaa uummanni kun waggoota dheeraadhaaf kallattiidhaan gara tokko ilaalaa ture yeroo baay'ee waan deemu siyaasa isaa irrattis waan dubbatuttis kallattii tokko. Waggoota dhiyoo jijjiiramaa as garuu akkasitti ilaalchi keenya. Shanan kun asii achi ilaalu, shanan kun immoo asii as ilaalu akkatti wal keessa irra. Eessa dhaabatteeti sa'aatii kanatti yoo harka mirgaarra dhaabattee harka bitaarra dhaabattee moo gidduu kana teessee nu gidduu kana kan nuti turre. Isa mormuus haa ta'u isa deeggaru yaadota isaanii akka yaadaatti hin keessummeessina garuu loogii goonee tokko bira takkaayyuu hin dhaabanne. Surumaa namoonni inni kaan wanti isin dadhabsiise tokkotti maxxanuu dadhabuu keessanii gidduu dhaabattanii walakkaa waan dhaabattaniif yookiin gara mootummaatti maxxantanii asii as goruu yookaan immoo gara tokkotti gortanii asii achi goruu yoo kana ta'e malee gidduutti yoo ta'e warri nuun jedhan jiru. Miidiyaadhaaf immoo gaarii miti waan akkasii duraan akka ta'etti qabsoodhaa fi garuu miidiyaa piroofeshinaal ta'e tokko nama gidduu dhaabachuu qabda. Isa kanaa miti. Ani isa darbe qofaa miti OBS amma already cufameera isa darbe qofa osoo hin ta'in garuma dhufuuf waggootuma shanan kurnan kana keessa miidiyaa dhuunfaa televezyiinii afaan oromoo qabaannaayi kan jedhu an shakkii guddaan qaba. Shakkiin koo immoo waan biraarraa ka'eetanii miti. Tokko haa xiqqaattus haa guddattus amala dhaabbilee naannoo Oromiyaa keessa jiranii fi Oromiyaadhaan alayyuu jiraatanii immoo afaan oromoo irratti amala ispoonsara gochuu inni kun baay'ee dadhabaadha. Sadarkaa zeeroodha jechuu dandeessu. Sadarkaa zeeroodha jechuu dandeessu. Dhaabbilee gurguddaa amma Oromiyaa keessa jiranii fi maal keessa jiran afaan Oromoo miidiyaa tamsa'u tokko dhaqxee ispoonsarshipii osoo gaafattee deebiin itti argattu faallaadhaan argattu. Isa kana immoo hanga fedhe upgrade of godhii ati groosarii takka miti keessa isaa waan ta'e diikoor goote maal kan gootu hin dandeessu. Ispoonsarshippiidha waan kun kan gaafatu. Waa upgrade gochuudhaaf iyyuu maallaqa kan si gaafatu. Inni kun dhiibbaa qaba. Gama biraatiin immoo sababa isaa ijoo qilleensa irraa kan bu'e doolaara. Doolaara birrii 55 fudhataa ture. Doolaara tokko birrii 55 baankiin nuu kennaa ture. Duraan kan si ajaa'ibu osoo birrii qabnu maallaqa osoo baasinaa jechuun akkaawuntii keenya irraa otoo qabnu doolaaruma kana baankii kadhannee dadhabna. Baankiin doolaara nutti hin kennu. Sababni isaa maanni black market irratti doolaarri dhibbaaf meeqaan gurgurama. Baankiin immoo mootummaa waan naashinaal baankii waan ajajatti kennuuf gadi cabsee sanaan uummataaf kennaa. Isa iyyuu immoo doolaara hin qabu baankiin. Baankota gara 3-4
jijjiirree gaafanne jedhanii doolaara hin argannu baay'ee rakkataa turre. Kan saatalaayitii kaffaluudhaaf. Meeqaan nuu kenna? Birrii 55 nuu kenna. Ji'a adoolessa moo hagayya keessa yeroo tokkoon 55 irraa 125 gale. Yaadiga. Maallaqni nuti akkaawuntii irraa qabnu deebisnee immoo ji'a wanti nuti hojjennee wanna gochuu dandeenyu kana takkaa wal madaaluu hin danda'u. Gochuu hin dandeenyu. Maaliifii ji'aan ati gatii saatalaayitiitiif miiliyoona takka tuqaa 5 miiliyoona 2 saatalaayitii qofaaf kana kaffalaa hojii adeemsistuu isa kaan mindaa isa kaan otoo hin ilaallatiin kana baasaa ispoonsara immoo ji'aan yoo xiqqaate kanatti fiduu qabdu sanaa olii jechuudha miiliyoona 4-5 ji'aan galii galchuu qabdu. Inni kun sadarkaa keenyatti nuti amma hojjetamaa baay'ee muraasa qabna hojjetaa 25-28 waan akkasii qabna turre baay'ee muraasa sadarkaa namni yaanneen. Isuma kana mataa isaa hojjechuudhaafi haalli keessa turame doolaaraa wal qabsiisee kaa'uutii baay'ee ulfaataadha siin jechuudha. Isa kana wannoon isaa inni fiixee inni dhumaan ni cufsiise. Takkuma ani OBS hin cufamadhe yaadeen beeku. Abjuu kootu maaliif hin gataan tarraa rakkannaa maallaqa dadhabnee isin taraa makaatu. Ta'uu danda'a malee OBS hin cufamu. OBS cufamuudhaaf doolaaraa wajjin wal qabatudha. Amma bosonaan kan erga OBS cufamees qilleensarra hin jirtu. Kitaabaan immoo dhufte waa'ee kitaabaa irraan dubbanna. Otoo achitti hin deemin dirbu hiriyoonni kee amma waliin miidiyaa OBN keessa ari'atamtan gidduu kanas agarreerra miidiyaa irratti deebi'aa jiru. Atoo gara fuula duraatti miidiyaatti deebitamoo miidiyaa keessa duraa sanatti barri suniif barri ammaas egaa tokko miti gama sanatti deebitamoo sagantaan jiru karoorri kee gara fuula duraatti waa'ee miidiyaa wajjin wal qabatee maaltu jira? Egaa tarii hooggansi miidiyichaa maanguddootan barbaannaa hoo jedhe keessa carraan deemuu keenya jiraachuudha. Ati of dulloomsite maaliif? Nuummaan nu gochuuf deemtare? Isin dargaggeessa. Kanaaf adeemsi miidiyaa nuti keessa dabarsine akka kunoo maal jedhama sa'aan deegaa qarreerra oolti akka sana ture jechuun fiixee qarreerra deddeemaa yeroo hunda akkas ture. Yeroo tokkoofiis yaadachuun gaariidha jechuun jireenya dhuunfaa jiraachuunis gaariidha jechuun dhugaadha ogummaa kana ittiin hin baradhee ittiin isin hojjedhee nan jaaladha. Garuu yeroo qormaanni akkasitti baay'atu immoo yeroo tokkos immoo wanta ilaaluunis gaariidha. Boqonnaa fudhachuu. Maal jedhama ximmoonaa gizeedhu. Sana hin beekamu kana durallee dubbadhee tan ture osoo miidiyaatti deebuu baadhee osoo waamuu miidiyaa hojjechuu baadhee dubbataa ture. Garuu immoo wanti nuti ijoollummaa qabnee ittiin barannees ittiin maal gaanas ogummaan keenya jechuun waan ta'eef achiis hin fagaannu. Guraama wanti nuti hojjetaa yeroo miidiyaati. Hanqina wayii gaafa gartuu utuu waan kana sirreessee si jechiisuu danda'a jedheeti barra. Inni dhugaadha. Si hime barra. Angaafa jalqaba duraan siin jedhe keessummeessu yookaan kontiiniitii reediyoo sana hojjedhu kaameraan hin jiru, homtuu hin jiru, mana duwwaa keessaa maayikii takkittii qofatu na fuuldura jirti. Sanumaan akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya maal jettu waan paaraagiraafii takka hin taane barreeffamtee natti kennamte ishii dubbachuun dadhabe si'a meeqan gorora liqimsaa nahudhaa maal ta'a. Kana jechuun maanni muuxannoodhaas hin jechuu gooti. Muuxannoon hangammaa horadheen miidiyaa toon hojjedhe toon itti fufee natti tola. Kanaaf kana booda hin jira jechuudha. Lakki. Asiinis akkatti cufuunis gaarii miti. Lafa waan waaqayyoo jedhettaa jechuudha. Akkasii. Buusaa Gonofaa Oromiyaa duudhaa sirna gadaa wabii yeroo balaa uumamaaf namtolchee dhaabbata ittiin hawaasni hirphamu ibsituu namoomaati. Buusaan Gonofaa Oromiyaa akkaataa duudhaa wal gargaarsa aadaa boonsaa akkanaan haala ittiin gumaata keessan arjoomuu dandeessan isiniif mijeessee jira. Miseensa ta'uun yookiin arjooma si'a tokkootiin karaa ergaa gabaabaa 655 teelee birriin 0655 yookiin immoo karaa lakkoofsa herrega baankii siiqee 1-2-956-511-1 gumaata keessan arjoomaa aadaa wal gargaarsa keenya gabbifachuun hawaasa keenya haa hirphinu. Odeeffannoo dabalataaf 0117 09 irratti bilbiluu dandeessu. Buusaa Gonofaa Oromiyaa. Duudhaa sirna gadaa.
Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa gaa sagantaa hammoo naatti qabaachaa jirrutti bu'aara akka jirtan waan hedduu irraa barachaa akka jirtan abdii guddaan qaba. Gaazexeessaa Bosonaa wajjin sagantaan keenya hin xumurre gara xumuraa jala geenyeerra garuu warra ispoonsara nu ta'anii sagantaa keenya kana akka isin bira ga'uuf nu cinaa dhaabbatan Buusaa Gonofaa Oromiyaa Brighton Motors hundi keessanuu baay'ee galatooma. Bosona waa'ee kitaaba keerraa Faacha jedhu irraa mee dubbanname. Kitaaba jalqabaati kitaabni kun. Kitaabni kun kana dura kitaaba maatiidhaaf kanani kenne qaba. Maatii Usmaayyotiif seenaa Usmaayyoo Muusaa barreesseen ture. Maatiidhaaf kanan kenne barreessee iyyaafannoo kan jedhamu qophii tokko hojjetaatiin ture. Iyyaafannoon kun keessumaa artii keessatti artistoota goota dheeraa dura uummata kana biratti beekamanii keessumaa waggoota gara dhihoo immoo uummata jalaa dhokatan bakka isaan jiran namni hin beekne namni kun eessa jira waa akkas akkasii yoo lubbuudhaan jiraates yoo hin jiraannes seenaa isaan hojjetan iyyaafannoodhaan hojjetan ture beesirratti. Kan akka Sorsaa Lammii fa'aa argina. Hedduu isaanii Sorsaa fa'aa hojjedheera akka Abdii Qophee fa'aa Usmaayyoo fa'aa kana isin jechuun warra amma karaarra jiraatan irraa jalqabee warra karaarra jiraatan. Namoonni kun namni baay'een hin beeku artistoonni keenya jalqaba nama wayii piyaasaa kanatti hin arge qophiin kun kan ittiin jalqaban. Karaarra jiraatu. Egaa isaanis irra deddeebiin interviiyuu ta'aniiru waan ta'eef sirba Tarfaasaa Mitikkuutii Xawala Waallee kan jedhu sirba sanadha. Isaan irrattanii eegale piyaasaatti hin arge daandiirra jiru hin kadhatu. Annoon sun garaana nyaate beektaa. Waan akkas akkasii kana maaf hin hojjetamne qophii iyyaafannoo jedhu eegallee sababa kanaatiin kan qooxiitti kun akka wannootti ijaarratee daandii cinaa kan ciisu amma eessa akka jiru hin beeku akka nyaaree guutamaa fa'aa guyyaa sana baay'een gaddee akkaataan itti jiraataa ture. Baay'ee isaanii isin jechuun danda'a baay'ee isaanii. Kanaaf qophii kana yeroo hojjedhu seenaa Usmaayyoos hojjedheen ture. Usmaayyoon akkaataatti lubbuudhaan darbee yeroo lubbuun jiru maal akka hojjete maatii yaafadheen ciroo deemeetan qe'ee isaanii yeroo sana hojjedhee ture. Iskiriptiin isaa sun hammi taate jira. Maatiidhaan maalin jedheeni iskiriptiin hammi tokko akkas akkasitti sinirraa kanan dhagee babarreesse jira waan ta'eef sadarkuma kitaaba giddu galeessaa wayii haa ta'uuti maxxansiifadhaatii itti fayyadama seenaa isaas uummata biraa haa ga'u waanti gabaabduu kun iyyuu jedhan bifa sanaanii soft copy masaan kennee fi isaanii maxxansiisan jechuudha waan sanaa. Kitaaba kee jalqabaati. Tarii artistootaa fi yookiin artistii dhuunfaatti kitaabni mata duree tokko jalatti seenaa artistootaa barreeffama garuu Alii Birraa maal jedha Odaa Bahaa jedha isatti taanee kan Usmaayyoo kun lammaffaa natti fakkaata. Artistiin kophaatti kitaabni tokko barreeffame natti fakkaata. Achirraati kan jalqabde. Ayyee. Faachoo maal jechuudha hiikaansaa? Faachi mallattoo gootummaati. Mallattoon gootummaa kun gootni tokko gaafa waa raawwatu mallattoon inni ittiin jagnummaa isaa ibsate sun yookiin waan sana raawwachuusaa wanti inni fidee nutti hin dhufu yookaan immoo sana hojjeteera jennee nuti ittiin beekuu dandeenyu faacha suni warri gafarsa ajjeesanii mallattoon kitaaba kanarratti kaa'ee kuni faacha gafarsaati randa kanaa gadi dirra kanaa gadi eegee sarara baasu kun kan gafarsaati warri leenca ajjeesan immoo Anfaarroo kun artistoonni ittiin sirban kun Anfaarroo godhatu. Isa morma isaarra jiru. Sun faachadha. Warri arba ajjeesan immoo darbee kalaadaa wannoo isaa umbiisaa kan akka fudhatan dhagahee isa kana jechuudha. Bakka tokkotti darbee qeerransiis akka mirgaatti ilaalamaa isaas akka gugaasaa akkatti fayyadamu. Inni kun faacha jedhama. Kun jechuun mallattoo ati ajjeeftee dhufuu kee maal qabattee dhufte ajjeeseera yoo jette afaaniin qofa ajjeeseera yoo jette amanummaa qabaachuu dandeessa ta'a. Maaliif kophaa kee miti kanatti dhaqxee korattee dhaqxee nama wajjin kophaa irraa waa fiddee dhufuu qabda. Kophaa ajjeeseera yoo ta'e namni sin amanu korattee deemta 4-5 taateet
ragaan jiraachuu qaba. Akka ragaan jirutti ajjeestee kanatti galtu yoo sana ta'e malee akka ajjeesaatti akka gootummaatti ilaalamtu. Kanaaf isuma iyyuu ta'e immoo waan ta'e qabattee dhufta jechuudha. Kanaaf faacha jedhama. Faacha jedhama. Egaa durii aadaa Oromoo keessatti aadaa kana baay'ee beektam. Akkuma sila jettee maanguddoo jalatti guddadde waan jetteef dinni keessa baadiyyaadha. Nama gafarsa ajjeese, leenca ajjeese, yeeyyii ajjeese, qeeransa ajjeese gooteedha Oromoon. Gootummaan isaa sun immoo kan ittiin beekamu gurra fa'aa urata miti. Gurra urateetii lootii kaawwataa kolbaa kan jedhamu jira. Lootiin kuni amma yeroo tokko warri dhaloota jedhamu warra buttaa yookaan immoo gadaa godhatan. Warri dhaloota akka buttaa qaleenii gurraa hin urataa sun aadaadhuma. Sanarra darbee immoo gootummaadha. Asitti lootii warri godhatanii darbee warri ayyaantuu warri ayyaana baatanii iftuun godhatu. Duratti jabana kanaaf immoo kana duras immoo warri kun artistoonni kunis immoo godhatu waan akkas akkasii isaan. Anis nan qaban ture. Amma nan egaa warra kanaan goota jenna. Jabana ammaa kana keessa immoo gootni sooshaal miidiyaa irratti namni dubbateen goota koo jedhama. Wal faarsuu kana. Jechuun wal faarsuu gaafan siin jedhu akkaataa amma nuti ittiin nama hojjetuun hojii bareedaa hojjette galatoom ittiin jennu toon taane nama tokko fuutee guyyaa tokkotti goota gootee isaa maayirra keessa. Garaagartummaa warra goota dur Oromoon ittiin waamuuf goota sammaa kana gootummaa duriif gootummaa ammaa kana mee akkamitti ilaaltati? Abbaan koo bakka bu'anii gafarsa ajjeesaniiru baatii hedduu miilla isaaniitiin deemanii miillaan yeroo sana konkolaataan hin jiru. Shawaa lixaatii ka'anii bakka beektaa godinaalee 2-3 miillaan qaxxaamuranii miillaan deemanii galaa yeroo sana godhattu yoo baay'ate waan akka bassoo kana waan jechuun dafeetoo hin banne kana akaawii kana ishii xiqqoodha kanaan alammoo midhaan dheedhii waan xiqqoo ishii waan nama godhattu kana qabattee deemta. Lafan beektu daandiin beektu bakka sitti dhiyee mukuma keessa bultaa akka keessa bultaa. Kana deemtee bakka sanatti immoo baay'inaan yeroo sana busaatu nama fixa. Baay'inaan busaanii ajjeesuudhaaf gaafa isaan deeman aarsa sana kan isaan baasan. Hamma kana immoo xaarteetii milkaa'uu namni hundi immoo balasiin hin qanna'u. Namni hundi mirgaan hin galu. Siin milkaa'in deebitaa. Inni kun maa'inni aarsaa yeroo sana isaan baasanidha. Aarsaa yeroo sana isaan gootummaadhaaf baasan. Kana jechuun maa'inni qabatamaadhaan. Afaaniin miti odeessuudhaan miti. Tariikaan ammaa kun gootummaan akkaataa ittiin waliif kennamu gootummaan hin kennamu siin jechuu miti hin kennama namoota hojjetan maal godhaniif. Garuu maatii miidiyaa hawaasaa baay'inaan amala nutti ta'e kuni gaafa nama arrabsitus gamtaadhaan gareedhaan taatee gaafa nama jajuu barbaaddus yookaan moosisuu barbaaddus neetworkii fi gareedhaan taatee inni kun eessaan hin gahu nama sana eessaan hin gahu amala hin taane garuu hawaasa keessatti akka babal'atu taasisa. Gootummaadhaan hojii isaa mo'atee goota kan ta'u jira. Hojii isaa mo'atee waan itti kenname mo'atee yookaan saba isaatiif waa hojjete. Karaa tokkoon bar ati hojii kee mo'attee cimtee taanaan saba keetiin waa bu'aa buustee taanaan gootamati. Dirqama waan waloo keenyaa qofaafati wareegamuu qabdu sun jechuu gooti. Kanaaf akkitti miidiyaan hawaasaa kun amma gootummaa ibsuu fi kaa'u tarii yookiin suura laaleeffaa ta'a. Yookiin immoo naannoo itti dhalatte yookiin immoo tilmaama isaatiin rafeetuma ka'e yookiin suura kee kanatti jibbee hawaayinsaa hin taanee fi kanaaf sumatti gadi taa'uu danda'a. Inni kun baay'ee ulfaataadha. Yakka hojjetame fa'aa agartama yakka namni tokko yakka hojjete yakka nu hojjete sanaaf yoo ati hin qeeqataate irraa dubbatte goota keenya xuxxeefaa siin jedhanii. Goota keenya wanti jedhamu hin jiru. Goota koo jechuu danda'a. Goota keenya kan jedhu eenyutu bakka isa buufateedha. Beektee akka waloo taatee wanta itti dubbattuu fi nama bakka bu'uu fi of bakka bu'uun addaani. Amma afaan immoo qeeqni jiraachuudhuma qaba. Qeeqni akkaataa ta'uun garuu ta'uu qaba. Akkaataa ta'uun. Saafuu otoo hin cabsiin waan namni sun balleessu irratti qeequu itti dubbachuu kana gochuuf mirga guutuu qabdate akka dhuunfaatti.
keessumaa bara kana keessa immoo pirezidentii kam haa ta'u, hoogganaa siyaasaa kam haa ta'u, yookiin immoo artistii haa ta'u, gaazexeessaa haa ta'u, uma qeeqa sun barbaachisaadha. Kan hin barbaachisne garuu arraba. Kan hin barbaachisne hunda caala immoo hawaasa keenya biratti bal'inaan kan beekamu otoo hin hubatiin. Waan sana hin hubatiin otoo irraa quban qabaatiin keessa isaa osoo hin beekiin waan irraa sirriitti hin beekne irratti dubbachuu dhumtu gaarii miti. Waan irraa hin beekne waan otoo hin hubatiin. Lammaffaan immoo wantati har'a jajju boru gadhee ta'uu danda'a. Wantati nama waan ta'eef wanta dubbataa jirtu. Har'a goota koo jechuu dandeessa boruma gootisi. Maaliif biyya keessanitti amma pirezidentii yookiin muummee ministeeraa waggaa 4 waggaa 5 filattu. Bara kana harka 80 harka 90 darbee waggaa 4 booda immoo homaan argatu. Maaliif warruma har'a isa jaalateetu waggaa 4 booda immoo si jibba. Kun waanuma jirudha jechuudha. Kanaaf walirratti duuluun suni baay'ee barbaachiftu. Amalan taanedha kan dhufaa jirtu. Tilmaamu hunda caala immoo tilmaamu. Ati ebaluu wajjin akkas goote ati maal ragaan qabatamaan jiru. Egaa akka ogeessa miidiyaa tokkotti sagantaan keenya illee gara xumuramuu jala gahee jira. Amma safuu wanti ta'aa jiru inni guddaansaa nama galateeffachuu safuu ta'aa jira. Nama arrabsuun garuu hin jajama. Yoo kaate amma ani bosonaan goota keenya bosonaan hojii akkasii hojjetee bosonaan kana keessa darbe jedhee si faarse. Yookiis bulchaa biyya tokko pirezidaantii haa ta'u kantiibaa haa ta'u hojii bareedaa hojjeteettee oo faarsee bula ati maal argatte kana sii kennan maal sii kennanidha. Yoo arrabsite garuu si wajjin jirra jabaadhu siin jedha. Haabta nama maaliin waan kana madaaluu dandeessaa dhaloonni kun dhaabatee wanti inni ilaaluu qabu nama lubbuun hin jirre jajachuutu irra salphataaf nama lubbuun jiru jajachuudha. Mana nyaataa aadaa keenya yoo seente baay'eensaa suurrechi keessa jiru suura namoota keenya lubbuun darbaniiti kan lubbuun jiru argitu. Dhugaadha sun maaliif taa'ee miti haa ta'u. Garuu si'i haaftee ati nama gaariidha siin jechuudhaaf ati dirqama lubbuun darbuu qabdaa otoo lubbuun jirtu. Mararteen gaafa namni tokko lubbuudhaan darbe dhufu sun har'a jiraatti dhufuu danda'uu qaba. Inni biraa immoo waan ta'aa jiruu fi waan immoo yaada irratti kennitu kana dhaabattee xiinxaltee ilaaluu ta'uu qaba. Malee callisteetuma ta'uu qabu waa hubachuu qabda. Baay'ina miidiyaa hawaasaarra wanti amma jiru kun warra baay'ee waa hubatanii too yaada kennan natti hin fakkaatu. Maaliif naan jedhe kana jechuun qorannoo bal'aan barbaachisu. Namni tokko yeroo lubbuun jiru har'a lubbuun jira miidiyaa feesbuukii haa jennu hordoftoota 1,000 qabaate namni sun har'a lubbuun darbeera jedhamee yoo dubbatame boru ganama 3,000 4,000 ta'a. Nama lubbuun darbeete akkamitti foloo goota? Akkamitti nama sana yookiin friend request haa ta'u itti ergita. Kana gaafa laaltu hammam waan kana bilchaanne jechuun namoonni akkanaa immoo gaafa koomentii sii kennan yookaan immoo yaada sii kennan hangam yaamni isaanii akka bilchaata ta'e namni du'aa foloo godhu siin immoo akkamitti jira inni kun xiyyeeffannaa barbaada inni kaan immoo nama arrabsuu qofaan hordoftoota dabalachuu barbaada sun beekamaadha. Yoo waan hawaasa keessatti xiqqoo fiixa ta'e tokko yoo dubbatte maal jette namoonni atti xiyyeeffannaa naa kennu jedhee kan yaadu jiraachuu danda'a. Yeroo baay'ee akka sabaatti wanti fudhatamu wayiitu jira maalinni galgala akkatti si eebbisanii yookiin galgala immoo akkatti si arrabsu akka sabaatti miti kun warra miidiyaa hawaasaa keessumaa immoo miidiyaa hawaasaa akka tiiktookii fi feesbuukii amma dhiyeenya kana waggoottan 8-10 kana keessa biqilantu isaan bifa kanaa wannoota. Maaliif wanta xiyyeeffannaadhaan yoo laalte malee irra ishii keessa yeroo tokko maalan argaa hooggantoota siyaasa keenya qeequun mirga isaaniiti. Hooggantoota siyaasaa warri siyaasaa sirumayyuu siyaasaa fi qeequudhaaf kan isaanii uumamanii akka qeeqamanii fi garuu namoota paartii anjaaladhu sana dambiittiin bulmaata isaa barreessanii ta'u bifa kanaan kaanii Oromiyaan kana Oromiyaa jechuun immoo kana Oromoo jechuun kana jedhaniitu warra kaanii jechuun difinishiniin isaanii kaanii isarra deemne nutuu isaan dhageenya isaan baranne har'a immoo isaaniin
yookiin gantuu yoo jenne yookiin ati homaan beektu jenne kana jechuun beekinsi kan keenya kun iyyuu jechuun feekiidha jechuudha artifishaaliidha jechuudha maaliif waan isaan jedhan sana kan nuti barneessa. Isaan irraa barattee ilaaluutu barbaachisa yeroo baay'ee uummata keenya keessatti maaltu barame jechoota kun gantuu jechuudha. Wanni kun baay'ee xiyyeeffannoo waan barbaadudha. Maaliif hin jedhamu namoota waggoota dheeraa aarsaa kaffalanii waggoota 40-50 jiruu isaanii itti dhabanii jarreen kun dhibbaa dogoggora hin qaban isin jechuun hin dogoggoru. Dogoggora isaanii achumatti qabdaaf dogoggora isaanii. Garuu immoo akka nuti har'a akkatti dubbannu kan nu taasise immoo jarreen. Isaantu aarsaa kaffale. Isaantu kana jedhe waan irraa fayyadamanii mindaa kaffalleefi miti. Yookaan immoo kana nuu gootan malee jennee adabbiidhaan manni murtiitti murteessee akka isaan waan kana waggaa 40-30 hojjetaniif miti. Isaanii fedhii isaaniitiin kana hojjetanii. Namoota akkasii immoo kabajuun hin barbaachisa. Dogoggora isaanii akka jirutti ta'e, qeeqnis akka jirutti ta'e. Yeroo baay'ee immoo shakkiitu baay'ata. Kun waggoota dheeraa waan siyaasa Oromoo keessatti baay'atan itti fakkaata. Waa ta'e shakkuun yeroo hunda waan ta'e gaaddidduu shakkuun kun waan ta'eefi achiin waan akkas godheefi inni kana gochuufi inni qabsoo kana gochuufi tilmaama hin jirredha. Wanta tokkorraa toon dubbatinni darbuun barbaadu waa'ee yeroo darbees waan hun jettanii turtanii garuu sokkee. Maal jennee immoo sharaatanii isin gashineernu. Ingalleewottanii durgalaatan ingalleewottan durgallee gaadoti. Mee waa'ee Odaa Waardiirraa Odaa Waardii wajjin hariiroon kee maali? Achi keessatti qooda fudhannaan kee maalidha? Odaan Waardiyoo kaayyoonsaa gara fuulduraatti maal fakkaata waan jedhu gabaabsitee nutti ibsite. Haa ta'u yaada kanarratti haabsee xiqqoo duubatti si deebisee tan waan yeroo keessarraa fudhachuu barbaada. Badhaasni Odaa waggaa 8 xumuree gara 9tti kan hin deemu inni dhufuun salgaffaa sa'aatii gara sanatti kan hin deemu. Waggaa 9 dura Abrahaam Raayyaa hin beektaa. Abrahaam Raayyaa muuziqaa hojjetaa. Bilbila Abrahaam Raayyaa hojii walitti dhiyaanna. Hundeessituun badhaasa Odaa Bashaatuu Tolamaariyaamii. Bashaatuu wajjiniin halaalatti nan beeka. Ishiinayyuu hin beektu. Halaalatti nan ishii beeka. Ogummaan keessanis tokko. Ogummaan keenya tokko halaalatti anana arga. Garuu hariiroo nagaa wal fuun hin beeku. Waggaa 9 dura Bashaatuu wajjiniin. Ishiin nan beektu. Abrahaam naa bilbila. Abrahaam Raayyaa istuudiyoo naa bilbilee. Bashaatuu Tolamaariyaamtu badhaasa argama aartiitiin bifa akkasiitiin jalqabdee muuziqaa barbaaduu na bira dhuftee muuziqaa fudhachuu na bira dhufteeti achumaan nama ishii gargaaru barbaaddiimee nama gaarii naa kenni nama waan kanarratti na gargaaru naan jennaanan sitti bilbilee gargaariini naan jedhe toleen jedheen bilbila keen kennaafi naan jedhe toleen jedheen. Galgala sana na yaadadha. Naannoo sa'aatii tokko sa'aatii lama yeroo isaa wajjin yaadadha. Bashaatuun naa bilbiltee Bashaatuun jedhama akkasiin naa isin beekaa. Abrahaamis guyyaa akkasitti natti miiraan jedheen. Kana gargaartaa. Garuu qaama na wal argine natti tolaa torbee kana keessaa yeroo hin qabu naan jette. Toleen jedheen. Eessatti wal beellamnaa? Gullallee yeroo sana Abrahaam Raayyaa. Bakka sanatti hin deeme istuudiyoo isaatti. Achumatti wal arginee nama wayii wajjin jirti. Teenyee haasofnee yeroo sana ishiin hayyama badhaasa Odaa jedhu kana maqaasaa mataasaa paatent raayitiitti fudhattee hayyama hunda xumurtee guyyaa badhaasni sun itti kennamu guyyaa qabdee maalirra jirti muuziqaawwan istuudiyoo irraa walitti qabaa jirti. An guyyaa kanaan ishii arge. San booda muuziqaa akkasitti walitti qaqqabna. Lammaffaa immoo barreeffamoota babarreeffamu kanas na gargaarta. Dhimmoota kakkaanis baay'inaan naannoo Oromiyaa irratti hojjedhee hin beeku na gargaarta. Kanaan tolenne eegalle. Maafan kana sii kaasee namoota kan biraatu badhaasa aartiidhaan waan wal qabatu akka kunoo maal jedhama abbaa torbee jedhamu OBN irratti darbaa ture torbeedhaan muuziqaan OBS irratti hin hojjennadhanii propozaala
birraa bira galfataniiru. Ani ija kootiin argine. Torbeedhaan badhaasa akkanaa qopheessinee waggaatti immoo warra tokko ba'an kana topteenii kana walitti finneeti immoo badhaasa immoo akkatti kenninaa jedhanii hin argine hin eegalles isaanis ni biratti. Maal jedhamee Bosonaatu OBS propozaala isaan bira akkatti galee maqaa hundee rakkoo hin qabu artistii Eeliyaas Kifluuti kan isaati. Eeliyaas Kifluu yeroo sana mana hidhaa ture obboleessa isaatu Bosonaan propozaala keenya fuudhee erga ga'a badhaasni odaa eegalee. Bosonaan propozaala keenya fuudhee Bashaatu bira geessee. Bashaatu hojjetti jalqaban. Bashaatu an kanan arge yeroo isheen muuziqaa walitti qabdudha. Kan walla barsiisee immoo lubbuudhaan jira biraayyaati. Bakka muuziqaa walitti. Kanaafuyyuu isa himuu barbaadetani. Egaa gara kanatti yeroon sii ce'u badhaasni odaa jalqabarraa waan turee fi baay'inaan xiyyeeffannoon isaa waltajjiiwwan keessumaa afaanota garaagaraatiin 7-8 jira badhaasonni artii akkasii biyya kana keessa qofaa. Waltajjiiwwan afaan Oromootiin kophaatti wanni kun haa qophaa'u yoo qophaa'e immoo artistoota sin jajjabeessaa waltajjiidhuma artistiin keenyatti wal arguyyuu mataasaa ta'uu danda'a kan jedhu yaada akkasii ture. Tarii tilmaamni namoota akkan duraan sii kaase waan ta'e tilmaamuun gaarii miti akkan siin jedhee namoonni hanga badhaasa odaa marsaa 2ffaa 3ffaatti gatii itti baafame sana waan deebisaa fi ture natti hin fakkaatu hangam beekutti. Sponsorshiipii baay'ee argattee irraa fayyadamuu miti waan sana deebisaa fi hin turre. Maaliif waan beeku sponsoroonni ishiin argatte baay'ee birrii xixiqqoodha. Yoo sana baankiiwwan 2-3 tokkorraa ture gaafa dhaqee kaffalte onnoo guutummoo waan sana iyyuu waan danda'e miti. Garuu ciminumaan itti deemtee hojjetamaa ture isin jechuufanii achi keessatti dhimmoota teeknikaa ta'an keessumaa badhaasichi kan ammas hin jedhee barreeffamas haa ta'u maalis haa ta'u waan qindeessummaadhaan nan hojjedha achi keessatti. Garuu aan daanyaa miti qabxii nama kennu miti. Awwallee irrattis haa ta'u kitaaba irrattis haa ta'u daanyota qabna. Namoota 3 jiru. Ulaagaa ifa ta'e kaawwatanii 1 2 3 ulaagaa kana ulaagaa isaa eenyuufiyyuu agarsiisuu dandeenya artistoota hin himna waan ta'eef. Ulaagaa sanaan isaan qabxii kennu. Qabxii kana immoo SMS'dhaan kan dhufuu fi kan daanyonni kennan kun irratti bakkatti abbootiin murtii mallatteessan qabu. Mallatteessanii qabxii kana tokko Bashaatuun dabarsuu dandeessu ani dabarsuu danda'a. Namoonni waan inni tilmaaman asii achi yeroo tokko Bosonaa tokkotti qabxii kennaa yeroo tokko Bashaatuun namoota isheetti dhiyaatu qabxii kenniti jechuun kaa'uu dandeessa hin jiru. Kanaaf badhaasni odaa isa kana ture. Siin jechuudha. Hangam beekutti badhaasa odaa gama loogii kamirraayyuu. Siyaasaanis haa ta'u, walitti dhufeenyaanis haa ta'u, muslinnaanis haa ta'u hin jiru. Hin jiru sin keessa. Hin jiru. Baay'ee galatoomii egaa Bosona. Kitaabni kee yeroo darbe magaalaa Finfinneetti eebbifamee ture. Magaalaa Finfinneetti immoo waan Shaashamanneetti eebbifamee ture. Kitaabni kun gabaarra jira. Namoonni akkamitti argatu? Eessaa argatu? Gara fuula duraatti godinaalee adda addaa keessatti deemtee eebbisiisuuf karoora qabda. Yeroo darbe akkuma inni maa turte Adaamaatti sagantaan illeetu qophaa'ee jittee eebbisiise jechaarta. Kitaabni bara kana abteen beektaa manni kitaabaan jiru. Manni kitaabaan jiru duraan amma xiqqaati magaalota fooyyee qabanitti manni kitaabaa jira. Manni muuziqaa jira. Namnichi sirba argata yookiin kitaaba argata. Manni kitaabaa sadarkaa hin jiru jechuun danda'amu. Asuma Bishooftuu, Duukam, Adaamaa otoo akkas jechaa deemtee Shaashamanneetti ofii kee ogeessiteetu nama yookiin qoodde malee bakka itti manni kitaabaa waan hin jirre baay'ee rakkisaadha. Isa kanaaf immoo tarii qacarraatti otoo tarii godinaalee qaqqabee magaalota fooyyee qaqqaban maaliif amma taa'ee itti dhamaateetta wanta itti dhamaate immoo uummata bira gahuu qaba. Hammi ta'e otoo qaqqabee gaarii yaada akkasiin qaba. Tarii gaamma bakkoota tokko yeroo uummatanis nan argaa bakkoota tokko qaqqabsiiseera. Yoo immoo rabbi jedhee magaalota yookaan immoo godinaalee kakkaanis darbee hundallee yoo ta'uu baate yoo haala si mijeessan yoo haalli mijatee achitti mul'isuu dandeessa. Egaa yoo si barbaadanii nu quunnamanii bilbila kee laannaa fi kan kee irratti waa bilbilani. Kan irratti bilbila anis akkanii waarraa argadhu. Kitaaba irraa waa argamatteeti. Kitaaba guddiddama gurgurtee lama yoo naalaachuu. Kanaaf godinaalee adda addaa sagantaa qopheessitanii warra akka kana qabsoo Oromoo keessatti, miidiyaa Oromoo keessatti, aartii Oromoo keessatti Bosonaan waan baay'eedha wanti irraa dubbatamu. Sirballee barreesse sanarraa hin dubbanne, sana guyyaa biraarraa dubbanna.
kitaaban barreessa agartaniitu qabsaa'ota Oromoo akkasumas artistoota Oromoo gola isaan jiran bara hamaa sana keessa deemee barbaadanii warra dubbisaa turan akka miidiyaattis ta'e akka dhuunfaatti warra hojii guddaa hojjetanii godinaalee adda addaa kitaabni kun aadaa irratti hundaa'e miti aadaa Oromooti. Kanaaf yoo quunnamuu barbaaddan quunnamaa isiniin jennaa sagantaa guyyaa har'aa qabnu asuma irratti goolabnee jirra obboleessa keenya gaazexeessaa Bosonaa Dheeressaa baay'ee galatoomi. Kitaaba kee keessaa garuu daqiiqaa tokkotti bakka tokko akkatti daawwattoota keenyaa dubbistee raawwannu barbaada. Daqiiqaa tokko. Bakkuma gabaabdu tokko. Gabaabdu qoluma isaarraa dubbisu irraa gadeen tokko see jajjaba lixee laata mirga maleen geeraree taajjaban seenee laata haadha isa geeraruutu. Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa sagantaa guyyaa har'aa qabnu asuma irratti goolabnee jirra torban sagantaa biraan amma wal deebi'utti nagaa waaqayyoon nuuf turaasiniin jenna Bosonaa Dheeressaa hedduu galatoomi horii buli jiraadha fayyaa ta'a.